السلام عليكم. نجا قالت ربي كم. أي أبولي سكيا نوان كاري رتي مالي وان بدا رتي جيرينيا كان كيبلس نو كمال جيران أبولي سكي شنتبيتي نمادك ولا نمادك هل كني غويا رئي نماس جيران نمالي نو تلتين جيران كنافويو غر obboleessa kiyya barnoota hagas ga'u qabaatteeti mootummaa irraayyuu hojii osoo hin eegin ofii kan keetii hojii uumattee hojjetattee yoo jiraatte jireenya gaarii jiraatte akka keenya kana jireenya gadaddoo si'iin dhiiraa barra dubartii taatee jiraatta kana an obboleessa kiyya nasiyaa obbolummaa si yaadee birrii yoo barbaadde tama daddalagu tana keessa ji'aan waa walitti kakkaa'ee si erguun dadhabneen garuu akka itti nu jiraanne kan akka itti jiraattu hin barbaadu. In dhufini taa'itumaan hojii mootummaan qaxaraniiti osoo digirii qabdu abboo karaa baaraatiin dhufeeti wanna jetta dalagaa mootummaan hojii naan ergine yoo jette ati wanni barattee mootummaa irraa hojii barbaaduu fi miti hojii uumatuuti ofii kan keetti dalagaa jiraadhu abboo. obboleessa kiyya gara kiyya dhufteeti shintibeeti dhiqachoo dhiquutu sii caala gara kiyya dhuftee hoolota tissuu sii caala gara kiyya dhufteeti dhoqqee harutu sii caala moo kabajaadhaan mootummaa irraa osoo hojiin eegin hojii kan kee uumattee kabajaan biiroo tantee teettee dalagattee biyya kan kee keessa jiraachuu sii caala. Anak harus tu hindufin sinjirera angkara dia, hindufin sinjirera. Ya Allah nagat, ciao. Akat tinjiran notu beka isan. Achi aslara ni noawan. Barat umnan ni kara serati ile biyanam ofiti yo belle umara. Ajaib. Falfalana makinna. Me wandu kunni fakkaata yoo akkanatti ilaalanu biyya alaa jiraata hoolaatis shintibeetii dhiqa. Bishaan maalii obaas waan hin fakkaanne maasa akkuma ani hin dhufne anu waanyuudhaaf mallaqa naa ergu dafaan kana jedha malee akkamitti waan akkanaa dubbatani. Naatiin illee osoo paaspoortii baatanii biyya namaa deemanii sa'aatii barbaadanii galuu danda'u. Karaa seeraan alaatiin bayanii yookaan irbaata qurxummii ta'anii yookaan biyya namaa dhufanii akka kuwaasii biyya namaatti dhiitaman kabajjaa seera. Kawajjaan biyya ofiitti hafte. Kawajjaa qofa osoo hin taane nama sammuu qabu hojiin illee biyya ofiitti hafte. Ni dhufa jedhama inni illee maraataa yaakee waan nama barate garuu akka hin baranneeti itti yaadu. Ajaa'iba rabbiiti. Halo obboleessi kiyya waan siin jedhu dhageetta. Ani mallaqa naa ergitee naa erguu baatte an dhufuu jira kunoo Somaalee keessa jira.
Somaan baasuu akkana goggoytiisa. Waayee rabbii kiyyaa somaan akkanatti baasuu goggoytiishi. Amma nan dhiisu akkam godha raatii damuusa biyya irraa narraa mura namichi. Waayee jiruu biyya orma. Maal warree danda'aa jiraatu. Mindaa bareeda jiru. Wayyoo jirti. Gaafa baatii har'aa laalistee gaaddisa taatee si jala taa'ee aduu qabbaneeffachuu fedha. Maal taate? Akkoo akkamii haa dhufee tokko naan jeesee. Maal taatee uffira deemte? Akkama utaaboo naguma guddaa. Akkama Yaa kee dadhabee dhufee. ati dadhabee Akkama Maanta lagataa ta'e. laa meeshaa tokko dhiqaa jira. Maanta ta'e dabbuun ta'e nagaan ta'u. Abboon aarse inni baay'ee aare. Maal naguma? Mucaa obboleessa kiyyaa tokkotu barnootaan kakutee beektee digirii qaba. Barnoota akkasitti digirii osoo qabu karaa seeraatiin illee namni osoo dhufe karaa seeraan alaatiin dhufee akka hojjettu saniin hojjedhaa naan jedhe. Sila biyya beemu. Biyya baay'ee digirii osoo qabu namni akkamii digirii osoo qabu isa karaa Karaa baara kan eebbisan sammu. isa nama cimaadhaa barnootaan akka ajaa'ibaa kana Maal beekan biyya Ana taa'ee kana mallaqa birriitti madaabara tareetiin kalaase biyya namaa kana ta'aniitu mallaqa madaabara taran se'anii beekte. Yaadanii bara kam godhame. ana murga ganamaatii waa nyaanni mee uffutee waan nyaanni. Mee kottu xiqqoo arab jedhee ta'e. Ani wali qabnee tu. Akhirnya tak ngomong. Akhirnya Ada kamu naga kamu jin. aku sama berapa sana. Mana udah tuh gimana? Jinki ya. Malu angkut dalam itu orang membazar mana obasura. Bikin tuh bisa ngebahas Kita lagi. tuh bisa ngebahas. Uji kaya udah tiap Ya. Masya Ya kayak duit nabi itu Bagus tadi, sih, bagus. kayak nabi itu. Aku uji aja, aku anak lebih uji kasih nama. Mana gadis lagi si wadi itu firla Oh. lalu siapa lalu itu. Wabah dia macam teman kan. Sentimenti nama, sentimenti nama di kumu. Mana tadi gadis itu serta orang dia di rahat di syai ke wisi juga siapa punya dama. Entu saya ke bawah lagi tu saya ke muan itu itu. Dia orang nunggu jadi malak marga Sitya, usubi ya tadi tiwana kana inu janna. Nama zaritin warga kemarin warga ini Enggak, enggak. Dua kan ada ini mal guna dia nama dia. Men bisa akibat nu sukar lu tinggal sini mas. Aku uji ama kalian tunin nama nalku. Mau pergi bos. Kalian uji orang kayak kalian lawan nalku. Nyata amu yorol anna fidani. Nyata anak kamu jauh nanya lu tanam uji apa? Sini gak uji dalaga tuh kau. Hati ni amu kira kau uji kan kita dia. Ini kalau uji kia dia kan. Kalau sebenarnya tu ya ini kamu darab itu kan. Ya. Ya ini itu. Masih terkenal. Aku nama mahara itu, nama biar ada. Nama wih betul, nama segala itu. Kali malu. Kami nak ye polis ke tu kau terkira. Nana ni mana itu kan aja ni behu de
fooqiin wal fakkaatti guutuun. Oi, eenyu beektaa maqaan isaa? Obboleessi Abdii jedhama. Abdii jedhama. Abdii Barnooti. Abdii kana biratti beekee uffata sana hordofuu dandeessa? Abdii gabaabaa furdaa magaala. Waliin beekaan nama gaariidha. Seena tokko. Mana isa obboleessi isaati. Obboleessaa? Ani obboleessi isaati. Xiqqoo wal fakkaatan. Akkamire? Nagaan fayyaa. Jirta? Yallaa kottu kalaaf bira si geessa inni hojiirra jiran. Mana isaa dhageessita? Yalla. Hussein obboleessi. Nagumaan biyya kana geesse? Caamaa si baafadhu. Akkaan boo? Naguma. Beekee gaara akkam hee? Beektaa? Naguma. Bakka nagaa mee dhugaatti akkam? Naguma. Akkam? Jirta? Abbaan dhugumsi naanne abdii dhugaame shakkeetuma akka maaltu maame fuudhees masi fide. Yoo dhufu. Ammoo karaa irra argeessaa karaa irra taa'u. Abbaa akkami? Nagaa. Nagumaan. Fayyaa. Maal dhufte maal gootu? Maal godhanii si jedhe. Kota ta'a walitti kota. Kalee maal abboonni maraatti maali? Maal gootanii biyyaa yaatan akkasitti digrii qaba obboleessi. Banna hin ta'e turte amma duraan isaan seene beekte. Maal nuurri kan dennaa karaa irra arginu obboleessa abdii tumaan jiru. Ati maal goota mootummaa harka mootummaa eeggachuun hin barbaachisu namni digrii barumsa eega barate hojii uummatee uummata irratti qabaa jirtu ture. Maal itti nimni ati duraan maal itti nimni akka Guutuu isaa itti nimni nama kun shintimeetii argite hujimmaan kee shintimeetii dhiquudha kun hoolotiidha wanni godhan hin jirtu amma hojii kan kee tokkochisan keessa hoolota haransani anumaaf jedhiti obboleessa kiyyaaf jedhiti isii Jangan galchan. Sanin seensaa garuu nama eenyuun namni kiyyaa ta'e kun beektaa. Okkee hoolota Obanamni harka saafunaan dhiqateetu okkee hoolota laa waa hundaa isatti wanna jedhamete atin ammoo iddoo hojii sassinseessa nama haarawaa yoo jedhu haarawaan jedhini cadhisteetumaan seenteetu ganama dhadheetumaan dhukkee hoolota san hatta biyya Itoophiyaa jaan 200 si kennanii anillee ammoo shintibeetota garraa kanaa sana gidee sanniin isaa haalli Maal akkamitti dhukkee hoolota digrii qaba bar. yaa obboleessu digriin biyya sanii asitti hin darbu. digrii qaban. Maali qaban? Digrii qaba. Digriin biyya hafte kabajaan biyya hafte obboleessa keenya. Digrii qabdaami. Digrii jechuun namni digaree lafa qotuyyuu digrii qaba biyyatti. Ati digrii Amma birrii barbaada dhufteemi. maastireetii Ani mana waggaa 20 biyya ambaa kana ture. Mana hojjedhe birrii takka, birrii lama, birrii 10, birrii 20. Warra kaayee walii harteetuma teessee akkuma saafunaan dhiqattee mana sana ijaartee waa hunda goote seeroo tanaaf kana fa'aa itti mul'atee biyyaa bahe. kana atamma kana dhiisiti hojii akka wannaa jettu akka of dandeette. Amma dhugaa dubbachuu amma waan uumamisaa kan keetiin siibitu hin qabu. Kanaafuyyuu akkasitti atamma iddoo dhukkee hoolota haransan hadaraa rabbinaa geessi hin dalagamu cancimaadhaaf biyyatti akka ajaa'ibaa dalagaa waan beekuuf. Hin geessa innummaan nama obsa qabu haa ta'u wanni hunduu obsa barbaachisa. Amma inni. Ana ammoo iddoo shintibeetota sadii bira si geessa. Akkamitti akkana ana shintibeetii qaba. Yaa obboleessu inni isa Jiruu biyya ila bahara san keessa dhuftee Abbaa qabeenya maatii horachuu irratti beekta dhuftee hojii biyya keessa jiru nu amma iddoo ka hoolota dhoqqee hoolotaa seenuu waan kan Maali argitanii maal argite jiruu biyya namaa kana obboleessa akkasiyyuu miti obboleessa kiyya ka hoolotaa sun keessattuu waggaa'e hoolota ati dura dalagaa turte dhoqqee hoolota haransan dalagaa gaariidha. Digrii qaba. Dhageetta shintibeetii liqu. Iddoo hoolotaa akka jettanillee nama. Bantii hoolotaa.
Kanaafuu safaatu gitaa nama digirii qabu akkamitti akkamitti. Abboo mucaani kunoo argitee ni nama kee. Baala dhufanii hojii shintiilee amma ka hoolota haaduu sun fa'a dhugaa hojii gaarii. Hojii bareedaa barbaada. Hojii bareedaa. Kan sa'aatii daqiiqa. Sa'aatii lamaa sadiitti dikee hoolota hartee bakka achi booda ol bahee ciisee waan lukkuu ruuza biyya arabaa kana qocatee. Achiin booda ammoo shintiilee dhufdee maal rakkoon. Maal rakkoo qabamee kana soosheetii miidhagina. Digirii jedhaa bara digirii nu warri maastar bileetii fudhanneetiin biyya waan argaa jirta waan nu dalagaa jirta. Ana wayyaa akka keessanillee maastar pilaanii maastar maalee maastareeti. Ayyo sanillee qabu beektee an sanillee qabu anti taa'ima qaba xiqqiti barsiistuu sana isii qaba waan fedhellee yoo ta'e atama waan fete godhi hadaraa rabbi inni aare jetteen isiniiti ka dhuqqee hoolota haaran saniiti mana fincaanii kan san mana fincaanii anuun geessa ka dhuqqee hoolota sanaa hojii akkatti tasgabbaa'ee dalagatuun godha. godhi amma deemee kana bahee wajjin haasaa godhaati marattuun aarini atillee tasgabbeessi amma inni akka dhufe reebbaatii lama. Amma wanni hundi isaa kalaas akkuma biyyaa san kolfanii taphatanii hiriyoota bira deemanii yeroo gubanii sa'aatii gubanii hondoo jedhan san itti fakkaata. Asitti sa'aatiin takka maalirra dabarsiteen sirratti herregama. tole tole. Kanaaf deematii hojii qabdallee na fakkaata. Oi, ati amma kan moo hojjetta barumsa hin qabdu? Hin baranne? Yaa obboleessa miidhi isaan bahan sana hin gaafatin. Maal? Maal ati kinoo kalee digirii boottaa? Ani maastariidha maastarii qabaachaa kana dalaguun koo. Maastarii? Maastarii qaba dhugaa. Ati moo? Kootu akkana meena. Hojii si gargaara. Kana hunda amma si ta'u baasa maastarii qabaata. Maa goree hojiin tuffatanii osoo biyya keenya akkanatti dalagannu taate yoo ta'e jirra. Biyya sanitti namni barsiisaa ta'e yoo xiqqoo waa digirii diploomaa kana qabaate xiyyaara oofise. Maalee dhugoonna kolfitanii fi obboleessi kiyya isaan digirii qabatanii jedhe. Ishee obboleessa waan si ajaa'ibu siin jedha. Ati amma kanaafuu tasgabbaa'ii isalleen aarsiin dalagaallee tuffatee akka dalagatti si barbaanna. Kanaafuu nama hojii kana biqee dalagaa sanillee si geessa. Hin laalta. Kun akkanatti obaa. Mee xiqqoo ta'a inni haasofna. Ati amma kana hojii laafaadha kun xiqqoo ni ulfaata. Hoolota san si geessa san dalagatta maal jettanii yaadni kee maali? Shiltibeetii fa'aa dhiquun fedhu fa'aa shiltibeetiin dhibee nama qabsiisa shiltibeetirra dalagaa kanaa kana faanaan argitu kam akkanaa kana wayya. Kanarra silaa hoolaa santu bareedaadha sani sa'aatii daqiiqaa muraasa dalayda. Kanaafuu osoo san dalagattee si bareedaadha san si geessa booda qadaa booda hojii yaana misaa nyaanne. Hoolota siisaa moo maal godha? Ati hoolotuma dikee jala harteetuma sa'aatii makee fixxee kalaas achi booda ofirraa teessa. Faltii hoolota? Faltii hoolota jette? Daa kabajaan biyyatti hafte obboleessi dhugaa naan jedhe bina bilbilee dhufin naan jedhu isa dhugaa jedhe. Ati daa'imni duraa biyyatti sitti mee ture? Natti bilbilee ture. Maaltu?